Hiriyaan kiyya Qarshii Nara Nyatee bilookii na godhe. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu. Hayi carraa shamarran keenya. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isinii haa baay'atu. Nagaa naa jirtu ani nagaa kootii galata waaqayyo isiniin jedha hordoftoota koo. Egaa ka har'a maal qabattee dhuftee viidiyoo jechuun keessan oolee har'a wantiin qabadhee dhufe waan dhugaa baay'ee nama gaddisiisu. Akkasuma waan shamara keenya irra gahaa jiru waan shamarran keenya biyya alaa attaallalamanii nyaatamaa jiran irraa waa dubbadha. Maaliif akka gorsaatittis walumaa galatti akka gorsaati jechuudha. Gorsuma jechuudha. Maaliif gorsi kun hunduma keenyaaf hin ta'a. Anaafis siifis hin ta'a. Maaliif shamara biyya ormaati nuti waan ta'eef. Obboleettii keenya tokko maal jettee seetanii qarshii hiriyaan kiyyaa Qarshii Nara Nyateetii bilookii na godhee jette. Dhugaa dubbachuudhaaf nuti gizee biyyaa baanu waa hundumaa bakka waan rakkina hedduu keessa dabarree biyyaa baana. Garuu gaafaas geenye dhiiruma onlaayinii irra lubbootii yaa siiduu esii kufe jedhee hundumatti gaggabna jechuudha. Hundumatti onnee keenya gaasnee kenna. Akkuma harmi keenya rara immoo qalbiin keenyas hundumatti rarraati beektanii shamara kana jechuudha. Amma obboleettiin kun akka isheen naan jettetti akkanatti natti himte afaanumaan natti himatte maal jette Qarshii Nara Nyateetii bilookii na godhe maanan godhaa jette. Wanti ishiin gootu maaltu jirare wanni godhamu furmaanni wayitu hin jiru. Maaliif namni sun jaalala ishiin qabu jaalala qarshii qabaaf ishii jaalate malee duraayyuu jechuudha. Innaa saniin booddee erga bilookii godhee booda natti himte jechuudha. Miciyyoon kun natti himattee jechuudha. Maaliif bakka waanuma gootu wallaalte jechuudha. Yeroo duraa kaayaa'u jaalala waan ta'eef jaalala keessatti ishii onnee fuudhee raa'atee waa adda addaatti fakkeessee si fuudhaa akkasii rakkadhee waan adda addaattiin jedhee raa'atee micayyoo tanarraa qarshii nyaatee booddee micayyoon nan gala jennaan bilookii ishii godhee jechuudha. Inna sababa bilookii godheefillee boolettii na eegi waan akkasii kana jedheeni ture. Inna ishii sin eegu maatii kiyyaarraanii atisii maatii beesesii waan akkasii kana jetteeni jennaani hin barbaadu jedhee raa'ateet micayyoo akkas jettee naaniniin erga boolettii na eegin jettee bilookii ishii godhe jechuudha laa. La ammas bee waan godhu laala boolettillee ishii wajjiniin laayivii dabarsee inna ammas immoo lammata boolettis immoo waan adda addaa ishii irratti hojjechuuf jechuudha. Beekaa wanta dhiirri kun namarratti hin goone hin jiru bara. Dhugaa rabbii gizee tokko dhiiruma nama jibbisiisa. Garuu dhiirri gaariin hin jira dhiirri tokko namsi jibbisiisa jechuudha. Kanuma dafqa namaatiin buluu deemu kanuma dafqa namaa nyaachuuf deemu halkanii guyyaa ofii isaatii citaa cabaa osoo hin sochoosin dafquma namaatiin kan bulu hatee kan bulu kan akka ijoollee kanaatti micayyoo kanaatti birrii irraa nyaatee bilookii godhu. Inni yoo tana micayyoo kana qofaa miti nama hedduu irraa nyaatee yoo tana jechuudha. Maaliif kuni isumaan jiraataa jechuudha. Garuu qarshiin biyya ormaa biyya keessattuu ijoollee shamarran biyya ormaa homaa namaan gootu. Dhugaa marzii sinitti ta'a ibidda sinitti ta'a dhugaa rabbii ibidda sinitti ta'a marziin dhugaa marzii keessa ibidda sin guba. Har'aamati immoo qaniin si gubu jechuudha. Har'aamati qaniin ati gubattu. Qanii ati gubattu har'aamati gaafa addunyaa tanarraa deemte gubattu. Har'aafee addunyaa ergisaa irratti bashannantee akka barbaaddetti jiraata uffattee qayyarattee nyaata barbaadde nyaattee jechuudha. Birrii keessattuu dafqa shamarran biyya arabaa kan nyaattan jechuudha. Ijoolleen dhiirotaa. Maal isinii godha? Maa attaallaltu waan hin taane maa gootan? Dhugaa waaqa baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Innaa obboleettiin keenya kuni bakka akkas jettee jennaan bilookii godhin ta'u jettee jechuudha. Kan diddeeyyuu hin beekatte laa. Hin ta'u ani booletti dhufu jettee bilookii godha mucayyoon kun immoo waan kana natti mul'atte jechuudha. Wanti ishiin gootu carraan ishii bakka dhiisudha kaa birrii sunis argamuu fi kanuma ishiin baateyyuu kama baate qofaayyuu bakka maaliif osoo achitti illee waan tokko godhee akka mucayyoo yeroo tokko booletti saamamtee san ta'e laa waan baay'ee ishii galaafachuu danda'a jechuudha. Kan karaa kanaanuu ishee sirreessee ani waaqayyo haa galatoome jedhan dhugaa waaqayyo jechuudha. Ijoollee akkanaati jira dhaggeeffadha adaraa keessan obboloota koo keessattuu amma immoo ijoollee duraanitii miti ijoollee haarofti dhuftan kun
Ijoollee haarawa waggaa lama waggaa sadi jirtan kuni waggaa tokko jirtan anamma waggaa faan guunne kunniin jechuudha. Adaraa dhiirota irraa of eeggadha, hattoota irraa of eeggadha. Hattoonni baay'eetu miidiyaa kanarra socho'ee jira. Hedduudha dhugaa rabbii sin jedha. Baay'eetu jira jechuudha ijoolleen. Dhugaa rabbii jechuudha sin jaaladha, si du'e lubbuu tiyya ansi malee rafuu hin danda'u waan ndee ani dhugaa sin jedha nama dhiiruma lubbuu naan jettu das naan jedhu lubbuma ishii naan jettu. Eenyutu lubbuu ofiitii ol nama jaalatu dhugaa waaqessinti. Eenyumtuu lubbuu ofiiti. Mee anaaf jedhee namni lubbuu dabarsu hin jira hin jiru abadan. Abadan namni tokko lubbuu namaa dabarsu hin jiru. Kanaaf namni lubbuu sin jedhu sirumaayyuu bilookii ofirraa godhe. Dhiiruma lubbuu sin jettu bilookii dafee ofirraa godhe. Lubbuun ishee abaduu eessatti si beektii lubbuu ishee sin jetti. Inna micayyoo kana akkana ishee godhee jechuudha. Dhiironni biyya keessatti kunoo ta'anii akkas ishee godhanii har'a birrii ishee nyaatanii bilookii ishee godhee birrii ishee nyaatee bilookii godhee inni micayyoo tana qofaa miti namoota baay'ee irraa birrii nyaatee jechuudha. Innaa obboleewwan koo adaraa keessa wantoota akkanaa irraa of eegaa. Wantoota akkanaa irraa sirriitti of eegaa wantoonni akkanaa kun baay'ee deddeebi'aa jira jechuudha. Osoo gorsa walii dhageenya walirraa baran. Dhugaa rabbii sin jedha yoo kan qabattee dhufte kan qabattee dhufte yoo kan hin qabanne ta'e immoo janajjanaa hin janajjanin baqa. Yoo janajjante janajjana faanin yoo barbaadde kaa baqa erga waan isii ofisiise. Janajjani baraddistii keetiin dhiqadhu irratti iyyisiisiti. Dhiqadhuun kushiinaa arabaatiin dhiqadhu. Baraddistii arabaatiin dhiqadhu. Shintibeetii arabaatiin qulqulleeffadhu agasan. Baqa irratti baacatis irratti akka inni achiisitti gubusas yeroo sitti irra itti gubi yeroo keetti itti fayyadame irratti. Haa alba wadii. Yoo inni qarshii siin jedhe yoo inni moobaayiliin hojjetu dooldi malee agalu bilookii dhayibaadee maaltus gahe xaaxayyuu anamma yeroo tokko kanan komadhu shamarranuma keenya kanan komadha dhugaa waaqayyoo sin man komadha maaliif warrootuma birrii argitaniif kana sin komadha maaliif jedha wanti sin komadhuu fi dhiironni dhufanii sirraan fuune yaada akkaawuntingii bichaa naa ergisiin jedhe malee garuu isin fuutanii ergitanii booda boochan maaliif ergita haadhoo koo isas si baasee. Inni nasin baasne maatii keetti si baasee maatii keetti eegee booletti si fuudhaa waan namti aanamti dhiirumti jechuudha. Dhiirumta si booletti eegettuu fi qarshii naa ergettu. Tanuma immoo moobaayiliin dideettee sitti ittantu. Bilookii ofirraa nyaachuu si dhugaa sin jedha. Kanaaf obboleettii keenya kaa carraashii argattee kan agartanii jirtanii waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa rabbii gisee tokko jechuudha. Baay'ee attaalallamna dhugaa akkuma harmi keenya rarra'u qalbiin keenya rarraati sanii. Shamarri keenya irra raatan dhugaa ijoollee wanti calaqqisu hundi yeroo kan baay'een dubbadha wanti calaqqisu hundi warqii miti ijoollee beektanii wanna aartee waan meeqa calaqqisa jechuudha warqii fakkaatu meeqa jira aartee waan baay'eetu jira kan calaqqisu akka warqii garuu hundi warqii miti hundi isaa warqii fakkaata malee warqii miti warqiin keechaa isa tokkodha isa gatiin isaa cimaa isa gaafa ati waa rakkatteellee gurgurattee waan tokko rasii ol isa gatii cimaa isa tokko qofa jechuudha. Waanuma hundumaa calaqqisu warqiin sun itti fakkaatin. Dhiiras jechuun dhiira tokkicha bultiidhaaf sii ta'u dhiira tokkicha bultii sii ta'u isa qofa. Inni hoo isa jaalala dhugaa beeku isa maatii kee kabaju isa si kabaju isa qarshiidhas hin barbaanne isa jireenya dhugaa wajjin haga addunyaa har'a jireenya keenya wajjin fooyyeffanna jedhee si barbaadu. Dhiiras jajjabeessu. Dhiira yeroo rakkatte si wajjin rakkatu. Dhiira yeroo ati booche si wajjin boo'u kan gaddite si wajjin gaddu kan gammachuu kee si waliin dabarsu kan yeroo hundumaa gorsa adda addaa si kennu kan qarshii osoo hin taane maal godhatte waggaa meeqa akkas hin gaafatu dhiirri bultiidhaaf sii deemu. Inna wantoota akkanaa kanarraa of eegaa koode waan ka'e dhiira jechuun dhiira akkanaatti malee dhiiruma qulqullee sii du'e sii kufe siin jetti waggaa meeqa erga deemte galuun geenye maaliin ani akkatti ishee na aarsitu dhiiruma waggaa meeqa teeche galuun geenye ishiin na baase na gaafattu dhugaa rabbi siin jedhe situ na baase abbaa kiyadhi waggaa fedhee hagam fedhe taa'uu hin danda'a mirgan qabate itti baasaa maal baasee si godhu maali dhiirri guute gaafa ati gaarii taate gaarumatti taa'ee si eeggata obboleettii koo. Shawwadamin attaalalamin gaafaati gaarii taate dhiira gaarii maatii kee gabbaree si gabbareela si ala fiigee gabbara meeqa si fuudha birrii meeqa sitti gad calleessee jechuudha. Kanaan asii onlaayinii irratti gad calleessu isatu calleessee na fuudha malee ani calleessee dhiirra neerumu dhugaas niin jedha jechuudha. Innaa kanaafiyyuu adiraa keessan of eeggadhaa isiniin jedha obboloota koo dhaamsa kooti kun shamarran
akka kootitiif mana oda madaamii keessa jirtan hundumti keessanuu waaqayyo sinaa eegu. Akkasii warroonni chaanaala kee afaaraa taatan sabskraayibii gochuudhaniin maamila keenya ta'aa. Warroonni immoo na jajjabeessaa jirtan ammallee hedduu takka naa galatuumaa ulfaadha. Hagana jedhee isinii deebisuu hin danda'u. Maqaa keessa yaamii hin fixu kaa hordoftoota kooyi. Waan isiniin jedhu beeku dhugaa waaqayyo jechuudha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Waan biraa waan hin jedhu qabu. Nagaa naa ta'a fayyaa ta'a isiniin jaaladha hanga viidiyoo biraatti walitti deemutti. Ciao. Bye bye.